Maal jechuudha Jawaar akkamittiin asitti hafuu danda'a? Oh kiyya dhiise bakka. Eenyu dhaqee qabsaaf? Eenyutu guddisa baasa? Nama hundumtuu akkuma Jawaar isin mararu dhalli isaa hin marara. Hin jaallata. Akkamittiin eenyu dhaqee gatii kana haa kaffalu? Hundumtuu karaa isaa qabsaa. Inni qawwee fudhatee diina irratti dhukaasaa jiru tumaa jirus immoo qabsaa jira karaa isaa lubbuu isaa wareeguudhaaf achi jira. Kun hundumtuu wal qabatee wal simateeti. Bilisummaan kan argamu. Malee akkuma itti teenyee isa barbaannu isa jaallannu nas taa'e isa kaaniin immoo deemi. Ani immoo dhaqee du'a Jawaar hin deema. Hin ta'u Jawaarin akkasii ta'u. Hin ta'u. Ati baatiin itti hime ijoollee kee Jawaar bahee jedhee itti hime. Abiyyi hidhamee jedhanii hin hidhamnee jedheeni. Abiyyi du'ee jedhanii hin du'nee jedheeni. Kanaaf biyya sanitti akkamitti baheetiin hin jiraataa jedhanii. Obboleessa keenya Jawaarii fi Baqqalaa nuti argamu keessa kanaan gammannee jira. Ani wannin jiru Baqqalaa Garbaa fi Mararaa Guddinaa biyya keessatti zamana dheeraa qabsoo gartee karaa dimokiraasiitiin qabachaa turanii. Amma immoo obboleessa keenya Jawaar waan achitti deemee jecha inni yoo asitti nu keessatti hafee nu wajjin qabsoonnee isaan gargaarre yoo achi deemuun isaa tuni yoo gartee uummanni Amaaraatii fi Nafxanyaan ammallee isa kana ajjeesanii yoo garaa nu balleessan hin beeynu. Inni asitti hafee yoo isaan kana koofee waliin gargaarree tumsine irra wayyaa jeetii yaadaan asitti inni hin deebiin biyyatti. Mootummaa akkamiin amantan kan jedhu mootummaa hin amannu amannees hin beeynu garuu biyya keenya keessatti nagaan dimokiraasiin sirni federaalawaa dhaabbachuu qaba. Kan ammoo tarsiimoo qabsoo nagaatiin geggeessuu qabnaa jenna. Kan hoggaa jennu aarsaa hin qabuu jechuu miti. Hin hidhamnuu jechuu miti. Hidhamuunis qaama qabsooti. Ni wareegamnas. Tarsiimoo qabnuun beekumsa qabnuun uummata keenya gurmeessinee sirna amma dura ofirraa kaafnee jirra. Sirna kanas ni jijjiirra jennee amanna nu. Ka jijjiiruu baay'ee nu yaachisu nu. That's not our biggest problem. Nu waa lama. Tokkoffaa bakkuma sirni jijjiiramu sanuu geessimoo facaayiinsa wal fixiinsa hamaa anarkiin kun itti bu'u. Lammaffaa san booda maaltu ta'a? Kanaaf of qopheessuu qabna, of jaaruu qabna jennee fuulleffannee irratti deemna. Kan ijoollee bosonaatiin kaafte Baqqalaan kaleessa kaasaa ture. Hedduun isaanii nu wajjin hidhamanii hidhaa keessatti dararaan meeqarra ga'eet qeetti hoggaa galan ajjeechaadhaaf barbaadamnaat qeetti haadha ofii duratti duudiddaaf bosona gale dargaggeessi. Kun dhugaadha nu. Oduuni miti barka beeynu. Oduuni miti. We know them. We know them. Amma yeroo baay'ee namni quba nutti qaba akka nuti faallaa sanii jirru. Kami jaarmayni gadi ba'ee biisan keessa osoo taa'u osoo maqaa shororkeessaa itti dhoobamee jiru gadi baanee koora irratti ejjennoodhaan waraana shanee jedhamu hin beeynu waraana bilisummaa Oromoo jedhamu beeyna jenna. Namni jedhan jiru warra. Fakkeessaa miti barnu. We walk the talk. We don't just talk. Nui achi keessa teenyee tokko siyaasaa madda siyaasaa jira dhugaa qabanii. These are legitimate political force. They have legitimate political grievance. Akkuma TPLF dhaggeeffatanii mariidhaaf hojii teessanitti waraana bilisummaa Oromoo hojii teessanii mari'achuu qabdanii jenne nu. Kun eenyu aarsa? Kora keenya irratti dhageessanii duubiti hoggaa durataan keenyas sankoo osoo ta'e riizoluushiniidha. Filannoo keessaayis kaafaawwan hoggaa bahu tokko hidhamuu keenya lammaffaa dargaggeessi dhiibamee qawwee fudhatee bosona gale mariidhaan deebi'uu qabaa jenneeti. Ammas marii biyyoolessaa hirmaattan malee jamee dhiibbaa meeqa godhamaa jira. Humni hidhatee mootummaan wal lolaa jiru. Kan TPLFis, kan OLS, kan Beenishaangulis hirmaatu malee nuti hin hirmaannuu jenne. Hin hirmaannuu jenne.
tarsiimoo adda addaa hordofna nuti waraana bilisummaa Oromoo wajjin nu qabsoo nagaa hordofna isaan qabsoo hidhamannoo hordofaa jiran dhugaa walii galchuun immoo jira kanaaf ummanni akka tira gaafatte hedduun isaanii ijoolleen wajjin qabsaa turani kaleessa Baqqalaa waajee ture lolli kun dhaabatuu baatee mootummaan karaa ammaa kanaan itti fufnaan namni hundi bosona galuu ta'a maaliif qe'ee taa'ee dhuumu namni sun immoo mootummaafis biyyaafis bu'aan qabu karaan waggoota muraasa dabre kan itti deemame sirrii miti mootummaafis ummataafis biyyaafis gaagama malee bu'aan irraa bu'e hin jiru gaafa naaf Baqqalaa Wallagga dhaynee Asoosaa dhaynee waachaa booyaa turre aanaa muraasa keessa ture sochiin kun har'a biyya guutuu wal ga'e nu amma faranjoota tokko agarru waan itti himnu jira kaaba qofarratti fuulleffatanii deemaa jiran asiin haasawee galee kaaba qofarratti fuulleffatanii deemaa jiran eeysanii dhufe jedhan ga'e ajaa'iba kanaaf nuyi akkuma reefu bakkeen jeetti wanni baay'ee nama gaddisiisu mammaaksa amaarinyaa tokko jira maal jansi የገደለው ባልሽ የሞተው ወንድምሽ ሀዘንሽ ቅጣጣ ከቤትሽ አልወጣ እንገልቹ ቤት እንደባን ዲሮ ሰልቢና ኬስ ጅረበር dur ormatu nu ajjeesa orman nu hidha nu darrajenna amma keenyuma walafaan garagalee walafaa gutti jira kunurraa dhaabbachuu qaba namni keenya rakkatee jenne kana ka jechaa jirru ka akka itti cabsan baratanii ka jettu ka Oromoo cabsee dagarre ka ofii caccabe malee nu uma waan tokko sodaatina Jawaar ajjeesuu danda'u Baqqalaa ajjeesuu danda'u Oromoo fi Oromiyaa garuu hin danda'amu kanaaf an baay'ee na yaachisu sun anta san boodatiin na yaachisa tooftaan cabsuuf tooftaan xaala'u xilafa'u damsisa'u waggaa lamaan dabre kana biyya damassaste malee bu'aan isiin buufte jiru kanaaf nuyi kan jennu mootummaadhaanis humnoota biyya alaatiinis kan jennu biyya damassaste malee okiyya dhiise bakka nin dheereyse jechuudha nin dheereyse an fitadhe bakka akkas taanan waa'ee nageenya keenyaa inni kaaseera nuyi qabsoorra irra dhiiroo namni qabsoorra jiru du'uu danda'a hidhamuu danda'a namni waraana hidhatee bahu qawwee isaa fudhatee rasaasa isaa hidhatee gaafa bahu nan ajjeesa duwwaa jedheen bahu akka du'uun beekamoo hin beeku du'uus hin danda'a ajjeesee nagaan galuu danda'a yookaan immoo du'uu danda'a akka du'uu danda'a utuma beekutu qabsootti seena nuyi yoo waraana qawwee baanne yoo loluudha yoo baanne yoo waraana keessa irra lola keessa irra lola dippiloomaasii keessa irra lola siyaasaa keessa irra mootummaan kana addunyaa irratti dhiibbaan akka irra ga'u qoqqobbiin akka irra ga'u karaa dippiloomaasii dhiibbaan akka irra ga'u akka harka kennatu waan hundumaatiin irratti qabsaa jira kanaaf nuun hilu nuun niisu nu hidhuu danda'a yeroo meeqa hidhamneerra yeroo meeqa waan meeqa nurra ga'eera garuu aneegan baqadhe eewu dhaqee hidhamu eewu dhaqee du'u ilma eewuun kennaan akka hoogganaa tokkotti akka nama saba kana dursuu tokkotti wajjiniin naqee waan sabi koo ta'e ta'uun dirqama kooti maal jechuudha Jawaar akkamittiin asitti hafuu danda'a ilma eenyu dhaqee du'aaf eenyu dhaqee qabsaa'aaf eenyutu guddisa baasa nama hundumtuu akkuma Jawaar isin mararu dhalli isaa hin marara hin jaallata akkamittiin eenyu dhaqee gatii kana haa kaffalu
yoo tokkoon keenya yoo gatii baasne malee bilisummaan dhufuu hin danda'u. Freedom doesn't come free. Hin dhufu tolan dhufu. Gatii itti kaffaluu qabna baasuu qabna. Ani kaffaluun qaba qooda koo isin immoo as teessanii dadhabdanii isa ormaaf dadhabdanii maallaqa argattan kaffaltanii isinis qabsoo keessa jirtu. Hundumtuu karaa isaa qabsaa. Inni qawwee fudhatee diina irratti dhukaasaa jiru tumaa jirus immoo qabsaa jira karaa isaa lubbuu isaa wareeguudhaaf achi jira. Kun hundumtuu wal qabatee wal simateeti. Bilisummaan kan argamu. Malee akkuma teenyee isa barbaannu isa jaallannu nas taa'e isa kaaniin immoo deebi. Ani immoo dhaqee du'a Jawaarin deema. Enda'u Jawaarin akkasii ta'u. Enda'u inni akkasii ta'u walumaan deemna. Kanaaf waa'ee nageenya keenya nuyi kutannee itti deemaa jirra waan ta'eef waan tokko yaadda'ina. Ani immoo akka nama amanu tokkotti maala nama na beektu rifeensi mataa kootii tokko ittiin gaafa rabbi jedhe malee hin buqqaatu jedhee yaadana. Alhamdulillah. Kanaaf waa tokko nuuf yaadda'ina abbaan du'e kimbila jedhu adeemu qabsoon itti fufte. Adda bilisummaa Oromoo wajjiniin isa ta'e waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin nuti akka namni ittiin nu laalaa jiru kana miti. Warra wajjiniin hidhamnes beekna. Guyyaa 40 akkamittiin soomuu jalqabne beektu gaafa jalqabaa quba qabdu miti. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa bakka hattooti jiran bakka namoonni itti nama ajjeesan hidhaman lafa jalatti gaafa isaan fidanii hidhanii namicha kana iddoo isaatti deebisa. Namicha kana iddoo sana baasa. Yoo kana ta'uu baate nus nyaannu midhaan nyaannu jennee jalqabne. Sanumaan dubbiin dubbii dhalee wanti tokko itti deemee itti dabalamee nus xiqqii keessa seenne waan uummata keenya barsiisuu barbaannus wanti tokko waan keessa tureef achumaan hin nyaannu jennee haga lubbuu keenya wareegnutti geenye. Innis waliin anis jannata akkumatti ilaallee deebine. Kanaaf hariiroon keenya hamma kanadha. Mana hidhaa keessatti akkamittiin akka wal gaafachaa turre nutu beeka. Risoorsii namni nuu kennu akkamitti walii qooda akka turre nu miti isaan dhugaa ba'uu danda'a gaaf tokko.